بيني فما كي كنا أمان سيسا جرادا روان شمري وركايو كابو منامني كنا تادو كي كنا والبريك كابو نا أمان سيسا si amansiise la dubartii jechuun dubartii jabduun nama ilma ofiit irratti xiyyeeffannoo godhe malee dhiira nama miitu yookiin illikii nama tokkootiif jedhanii waan nan taanetti seenuu mataa kee jeequu waan hin barbaanneef xiyyeeffannoo ilma ofiit irratti godhatte taana wanti kamiinuu ni dhufa dabareen qabu. Akkas yaa doktor interviina goote kaa. Bareeda ka aktivistii akka keessatti hordoftoota baay'ee qabu kana tokko uummataaf dhiyeessu maaliif kana keessa amma warra waa baratu jira amma dubartii halkan tokko kophaa buluu hin jaalanne jira bulchaa akkam amma dubartiin gariin ta halkanuma sokkite isaan fa'aa dhayattu jira beeyta barumsa asirraa fudhataniif. Dhugaa maadha firoo waa meeqa argaa oolla halkanuma jaarsa walloltee sokkitee halkanuma sammaa kophaa bula gubuu qaba garaa isaa gubuu qaba jettee tasa deqqattu jira ta jaarsa walloltee guyyaa lammata waliitee torbaanetti faa heerumtu jira irraa du'eetu akka taasiyaan guyyaa sadiitti addaan galteen ta'e heerumtu jira beema namni kun imma asitti imma argaatuma jirraa waa meeqa argina. Ani illikiif jedhee guyyaa takka yaadee akkana ta'a jedhee yaadeen beeku an akka. Rabbina jalaa jiru waan adda. Maaliif seenuu didde garuu ati onneen qabdu gootitti ta'e namni siin jettee ijoolleen shamarran artiitii faarsaa turtee miiree. Ani nama kanaan na deeggaru fedha. Nama wanta hin taanetti seenii illikii dhadhee meerum innu fuudhee innu akkas ta'e jedhu sanitti hin fudhadhu waan akkasiititti nama amshir jabaadhu ilmoo kee guddifadhu naan jedhu san fudhadha malee heerumii maal godhamee maal faayidaa naa qabame waan masa hin agarre bir faayidaa isaa yookiin kasii ta'utti seentaa yookaan kasii ta'uu malaa yookiin kasiin taane malaa yookiin kadaran sanirra si miidhuu danda'u ta'a. Kanaaf jenneetumaan dhiifne waa meeqa obsaa jirra. Dhugaa jechuudha. Aduuba xiqqishu waan daa'ima qabdu fakkaatu porofaayilii kee kana faayoo laala. Maali porofaayilii ilaalte malee maal lafatti nan beektu moo nama hoggaa meeqa hojji ture yaa doktor akkamitti. Illee kamisa si argee xiqqishuu takka taate bar lakkoofsa 8 taate ispoortii seentee sir. Diina ofirraa qoladha dheeber ispoortii ganama karaa lasunni kana deema. Anaati firoo borcii garan balleessite jedhee. Akkas jennaan namni nama meeqatu. Haadha firoo jedhee si waamuu saalfadhee bara akkana siin jedhee maqallee si waamuu saalfadhee haadha firoo xiqqishuu takka taate lakkoofsa 8 deebite bakka achuma firoo deeme haadha bira dhaqee seenaa biraa fuudhee deeme kamisa. Reefu bari sinan agarre malee sin agarre birin teettani. Wallahi. Wallah. Jaarsa kee ka durfaa wajjin ture kaayega jettanaa jenna. Maal goonaree ilmoon tunonnoodha harkisee suuqitti natti fide. Garre kaanarra. Wal asi arge garuu an guruppii isin teettan san hin dubbisu. Seetuma shudhu. Dubbisiin hundi isaa waraana jaarsa keetitti qofa dubbannaan si caccabsan. Wal safara. Laani si argisitu nan argini beete an si argee achi ol seene. Osena kama filamuutiin mata gubbaan dhaaf arge. Akka iji dabbaa shamaranii kan laalleef kararraa hundatti achi garagalee taaba. Jarri achi. Ati likkii jirta beedoo. Reediin fa'aa tamaan fa'aa aadeen fa'aatti achi gallaaraan tagattartu ta'a ol tartu. Argitee bakki ani immoo dukkana san keessa ta'anii beeku. Akkati gaafa nama sheekaa taatu karaa dubartiin deemtu duudaan itti galti. Argite baga argite haadha biroo. Abboo rabbiin haadha seenaa ta'e waliin rabbi umrii isin naa dheeressu nama arrii waliin filatu rabbiin isin naa taasisu. Laan dabaladha shari'aan egaa furii takkalaalee artii keessaa dabaladha waan jetta ijoolleen shamarran kenna kaartillee takka nu dabalu yaa jiran. Ani kana keessa hin jiru. Ati wajjin nyaannee hiriyyummaa midhaan keessatti kana dhiisi takka haa dabaladhu qa'ee. Yoo hiriyyummaa taate gisee inni narra dabalatu sammaa ustan.
No jechuun hidhufne baay'ee qabsaayaa turre amma hin dadhabne hunduma kenna ol ta'e gurbaan nu harka amallatee ba'ee ammaan haa dabalatu ta'a. Ani kana keessa hin jiru haadha seenati wali bu'uun fedhu yoo isaan si eeyyamte rakkoo hin qabu. Naa kadhu. La. Waan akkana gurraanuu dhaga'uun ana biratti dhorkadha. Harama jetta. Kitaabni irratti masaanuun harama. Kitaaba kee irratti masaanuun harama na biratti gurraanuu dhaga'uun fedhu. Kanatti akkatti kophaa taa'u filatti. Hayyee bareedaa. Filatte amma naa ta'e alhamdulillah. Tole bakka simaa ta'uu isaan barbaadna. Wallahi. Bakka isinitti haa tolu carraa keessan fixattanii waan dhuftanii yaadannoo kennitaniif guddaa galatoomaa haadha Firaa'oon. Ayyee isinillee Doktor Galatoomaa ulfaadhaa halkan gaarii isinii haa ta'u. Ayyee. Maa kolfitan jira. Gisa namni nama guddaa intarvii qorlee ma kolfitanii isin haadha dhiiraa. Yoomuma kolfa dhaabdan jedha mana yaa rabbi. Yoomuma kolfa dhaabdan qola. Amma sooree dillee fidee ma kolfitanii. Bulchaa fi eenyu ka Toophira jiru kana foloo naa godha. Eenyu durbooyti ka tokko fara jiru sun. Eenyu si haadha Oromiyaa jettami haati Oromiyaa. Meegalchuu jaarsa qabdi seeni mee kottu haadha Oromiyaa ta'e. Oromiyaa haadha qabdi. Halo. Dubbatu ridda kan wala. Jara gasi ke gifti bracket ni namasi. Miskinati. Jarsa amma ta ciisa jirti. Jarsi oda makke boxing da fi dugal qabdi bar shamari takka takka. Ajaiba bar. Follow gora hada Oromiyaa fi bulcha.